Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Shinigaa Broadcasting Service. Oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa dursaan gafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaatti loltoota Biltsiginnaa 392 ajjeesuun beekame. Dargaggoo Daani'eel Gammadaa akka malee reebamuun hospitaala Amboo jira jedhame. Dhaabbileen Oromoo 60 ol ta'an marii biyyaalessaa irratti yaaddoo qaban ibsan. Dhaabbanni Google afaanota dhaabbatichi ittiin tajaajila kennaa jiru alatti afaanonni 126 dabaluuf adeemsarra akka jiru ibse. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himan Rahmat Siraajii amma bal'ina oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaatti loltoota Biltsiginnaa 392 ajjeesuun beekame. Lola godinichatti taasifamaa jiruun loltoonni Biltsiginnaa 400tti dhiyaatan waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamuu isaanii gabaasni waajjira paartii Biltsiginnaa godina Wallagga Bahaa miliqee bahee saaxilee jira. Godina Wallagga Bahaatti baatilee muraasa keessatti qofa lola waraana Biltsiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiruun loltoonni Biltsiginnaa 392 ta'an ajjeefamuu gabaasni iccitii waajjira paartii Biltsiginnaa damee Oromiyaatiif ergame saaxilee jira. Akka gabaasni iccitii waajjira paartii Biltsiginnaa godina Wallagga Bahaa kun jedhutti maqaa hooggansa tarkaanfii fudhachuu sodaate jedhuun tarkaanfii hidhaa jumlaa caasaa hooggansaa irratti fudhatameen hooggantoonni godinaa fi aanaa 51 ta'an koomaand poostiidhaan hidhamuu waajjirri paartii Biltsiginnaa Oromiyaatiif gabaasee jira. Kana malees hojjettoonni mootummaa 176 ta'an sababa rakkoo ilaalchaa jedhuun tarkaanfiin hidhaa irratti fudhatamee akka hojii milkaa'ina qabutti gamaagamamuun gabaasa ergee jira waajjirri paartii Biltsiginnaa godina Wallagga Bahaa. Gama caasaa mootummaatiin caasaan keenya ergama fudhate hojii nageenyaaf deemuu hin barbaadu kan jedhu gabaasni iccitiin bahe kun hooggansi sadarkaan jiru kaka'umsa hojii fi hamilee akka dhabe saaxilee jira. Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana Biltsiginnaa gidduutti gaggeeffamu tibba kana akkaan jabaatee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo yeroodhaa gara yerootti beeksisaa jira. Oduma waraana bilisummaa Oromootiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humna mootummaa adabuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Booruu ganda Puuppoo keessatti waraana mootummaa 4 ajjeesuun kaan madeessuu hime. Achuma Gujii Bahaa magaalaa Harqalloo keessatti hedduu ajjeesuun kaan madoo taasisuu ibsee jira. Dargaggoo Daani'eel Gammadaa akka malee reebamuun hospitaala Amboo jira jedhame. Dargaggoo Daani'eel Gammadaa kan baatii muraasa dura bakka hojii isaatti magaalaa Finfinnee humnoota tika Biltsiginnaan qabamee hidharra ture mana hidhaa keessatti humnoota Biltsiginnaan akka malee reebamuun dhoksaan hospitaala Amboo geeffamee yaalamaa jiraachuu maddeen Shinigaaf himanii jiru. Akka maddeen keenya nuuf himaa jiranitti dargaggoo Daani'eel yookaan kara deemaan akka malee dhaanamurraa kan ka'e baay'ee miidhamee jiraachuudha. Kanneen Daani'eel ijaan argan akka nuuf himanitti reebicha irra qaqqabeerraa kan ka'e haalaan miidhamee jiraachuu fi bifti isaa baay'ee huqqatee jira jedhu. Dargaggoo Daani'eel Gammadaa sababa Oromoo Walloo deeggaree qofaaf qabame kan hidhame yoo ta'u yeroo ammaa fayyaan isaa haala addeessaa keessa jiraachuu Shinnigaan odeeffatee jira. Dargaggoo Daani'eel Gammadaa kana duras humnoota mootummaan akka malee reebamee bayyanachuun isaa kan yaadatamudha. Daani'eel Gammadaa fi Yoonaas Gammadaa obboleessi isaa kan guyyaa tokkotti humna tika Biltsiginnaan ukkaanfaman yeroo ammaa harka mootummaa Biltsiginnaatti dararaa guddaa argaa jiru. Dhaabbileen Oromoo 60 ol ta'an marii biyyaalessaa irratti yaaddoo qaban ibsan. Dhaabbileen hawaasa Oromoo 60 ol ta'an hundeeffamuu koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa kennan. Yeroo jalqabaaf dhaabbilee siivilii falmattoota mirga dhala namaa fi waldaalee hawaasa Oromoo idil addunyaa walitti dhufanii marii biyyaalessaa adeemsifamuuf jiru irratti yaaddoo qaban ibsanii jiru. Sadaasa darbee manni maree bakka bu'oota uummataa labsii hundeeffama koomishinii marii biyyaalessaa raggaasisuun isaan yaadatama. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsiin kun beekumsa biyyattii keessaa fayyadamuun furmaata waaraa ni fida. Akkasumas duudhaalee hawaasaa walitti ni hidha jedhee jira. Manni marichaa hooggansa koomishinii marii biyyaalessaa uummataan akka kaadhimamuu fi mana maree bakka bu'oota uummataatiin akka ragga'eere. Dhaabbileen kunneen adeemsaa fi tarkaanfileen marii biyyaalessaa keessatti fudhatamanii amanamummaa uumuun marii dhugaatiif haala mijeessuu danda'an lafa kaa'an. Ibsi kun marii biyyaalessaan dura tarkaanfilee fudhatamuu qaban tarreessa. Isaanis lammiilee waraanaan miidhaman hundaaf haalduree tokko malee deeggarsa namoomaa addaan hin cinne taasisuu, hidhamtoota siyaasaa hundaa haalduree tokko malee hiikuu fi humnoonni alaa hunduu keessumaa humni nageenya loltoonni fi basaastonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'an dabalata.
Dhaabbileen Oromoo kunneen mootummaa Itoophiyaa fi qooda fudhattoota hundaaf tarkaanfii waraana dhaabsisuu fi marii walabaa hundaa hammatee fi hundaa hirmaachise akka taasifamu qooda isaanii akka baatan waamicha dhiyeessan. Marii biyyaalessaa keessatti adeemsi fi tarkaanfileen fudhataman amanamummaa uumuun marii dhugaatiif haala mijeessa. Kunis Oromiyaa keessattii fi naannolee hundatti alatti dirree siyaasaa jiru bal'isuun miidiyaalee walabaa akka jiraatan mariiwwan bu'uuraa fi lammiilee hundaa hirmaachisu taasisutu barbaachisa. Haaluma kanaan marii bal'aa fi hirmaachisaa qaamolee dhimma ilaallatu waliin yeroo turtii raawwii iddoo qabiyyee saffisa adeemsaa fi hojiirra oolmaa marichaa irratti akka taasifamu irra deebiin waamicha dhiyeessina jedha ibsichi. Ibsa hundeeffama koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa ilaalchisuun dhaabbileen siivilii falmattoota mirga dhala namaa fi waldaalee hawaasa Oromoo idil addunyaarraa kenname qophiin mootummaan Itoophiyaa dhimmoota bu'uura biyyaalessaa irratti waliigaltee uumuuf marii biyyaalessaa jalqabuuf taasisu itti dhiheenyaan hordofaa jirra jechuun himu. Mootummaan labsii hundeeffama koomishinii marii biyyaalessaa ulaagaa ifa hin taaneen kophaa isaa raggaasisee jira. Yeroo ammaa kana hojimaata ifa hin taane fi abbootiin dhimmaa ijoo fi deeggartoota waliin marii ga'an utuu hin taasifamin namoonni koomishinii marii biyyaalessaa gaggeessan filatamaa jiru. Hidhamtoonni siyaasaa muraasni hiikamuu isaanii agarree jirra. Garuu hidhamtoonni kuma hedduu ta'an ammaayyuu mana hidhaa jiru. Tarkaanfiin duraa kun mootummaan biyya bulchaa jiru hidhamtoota siyaasaa hafanillee hiikuuf akka yaadee fi qalbii guutuun maricha irratti hirmaachuuf fedhii qabaachuu agarsiisa jennee abdanna jedhan. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa qaama walabaa koomishinii loogii siyaasaa irraa bilisa ta'e hundeessuu danda'u miti. Kuni ammoo marii biyyaalessaa hundaa hammate godhuuf ulaagaa ijoo fi barbaachisaadha. Kanaafuu ibsaa gayya 18/2021 baasneen waraanni akka dhaabbatuu fi mariin hundaa hirmaachise akka taasifamu gaafatuun irra deebiin gaaga'amni siyaasaa walxaxaan biyyattiin keessa jirtu furamee nageenyi waaraan akka dhufu gaafanna kan jedhu ibsi kun nuti dhaabbileen asii gaditti maqaan keenya eerame waldaaleen hawaasaa dhaabbileen ogeeyyii falmattoonni mirgoota namoomaa fi hawaasni waliigala Oromoo mootummaa Itoophiyaa fi qooda fudhattoonni biyyattii hundaa akkasumas hawaasni idil addunyaa dhaabbatni mootummoota gamtoomanii United States, China, gamtaa Awurooppaa fi biyyoonni miseensa gamtichaa, gamtaan Afrikaa fi biyyoonni miseensa gamtichaa, gamtaan Imaraatota Arabaa, Turkii fi Iraan naannoo Itoophiyaa hundaa keessatti walitti bu'iinsi akka dhaabbatuu fi adeemsi marii biyyaalessaa haqa qabeessaa fi hirmaachisaa ta'e akka itti fufu tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan gaafanna jedhanii jiru. Dhaabbanni Google jalqaba bara 2022 irratti afaanota dhaabbatichi ittiin tajaajila kennaa jiruun alatti afaanota 126 dabalamuuf adeemsarra akka jiru ibse. Kanarratti gabaasa qabna. Afaan Oromoo afaan hojii Google ta'uuf xumurarra akka jirutu himame. Afaanota dabalamuuf jiran kanneen keessaa ammoo afaanonni 25 sadarkaa beetaa vershin yookaan tajaajila ittiin jalqabuuf gara xumuraatti kan dhiyaatanidha. Afaanonni sadarkaa beetaa irra ga'an kanneen gara tajaajila uummataatti gadi dhiifamuu ga'an jechoota afaan Ingilizii hedduu kanneen hanga qubee 50 qaban hiikuu akka gaafatu ogeessonni damee kanaa ni dubbatu. Afaan Oromoos afaanota Google irratti gara tajaajila kennuutti dhiyaatanii fi sadarkaa beetaa vershin irra ga'an keessatti caqafameera. Afaanota Google tajaajila ittiin jalqabuuf jiru kanaaf ulaagaan barbaachisu jechoota afaan Ingilizii hedduu gara afaan Oromootti hiikuudha. Hojiin kun akka milkaa'uuf afaan Oromoo Google irratti tajaajilli hiikaa sadarkaa ittiin kennamurra akka ga'uuf hayyoonnii fi namoonni hedduun yeroo dhiyoo asitti bifa duulaatiin jechoota afaan Oromootti hiikaa jiru. Namoota hiikaa jechootaa kanarratti hirmaachaa jiraniif namoota biroos dadammaqsaa jiran keessaa tokko ogeessaa ICT Abdiisaa Baancaati. Amma jechoota afaan Ingilizii gara afaan Oromootti hiikamaa jira. Kan hiikame immoo mirkaneessaa jirra. Amma afaan Oromoo afaanota bara kanaa keessaa Google hojii ittiin jalqabuuf yaade keessatti waan eerameef inni namoota hiikanittis hamilee dabaleeraa jedha. Bara 2016 yeroo dhaabbanni Google afaan Oromootiin akka tajaajila jalqabuuf gaaffiin dhiyaatetti jechoota miliyoona 1 hiikuun akka dhiyeessamu jedhamee ture jedha Abdiisaan. Yeroo sanatti kuusaa dhaabbatichaa irratti hiikaa jechootaa kana ol kaa'u malee jijjiiruuf fooyyessuun hin danda'amu ture. Siistama isaanii akka ammaa kana fooyya'an ture. Amma akkaataan itti hiikamus jecha tokko tokkoon qofa miti. Kan hiikamu himatu jira, gaaleetu jira, jecha guututu jira, jechoota walxaxoo hedduutu akka hiikamuuf gaafatama. Amma kan itti hirmaatee hiikaa jiru namootuma Facebook irratti odeeffannoo kan argantu itti hirmaachaa jira jedha. Dhimma afaan irratti dammaqinaan akka hordofuuf hiikaa jechootaa kanarratti hirmaachuu kan himu dargaggoo Milkeessaa Shaafee ammoo hiikaa jechootaa Google irratti jechoota afaan Ingilizii gara afaan Oromootti hiikuun kun hanqina qulqullinaa qabaa jedha. Carraan Google uume kun guddina afaan Oromootiif carraa gaariidha. Garuu akkaataa hiikaa jechootaa amma hiikamaa jiru kanaan gaafa ilaallu hiikaan isaa rakkoo qaba. Hiikuudhaan ala filannoon itti mirkaneessanis jira.
Hanqinoonni jiran tokko dogoggora qubeeti. Akkaataa ijaarsa himaa irrattis dogoggora baay'eetu mul'ataa jira. Kanaan alattis afaan Oromoo jecha tokkoof maqaa adda addaa waan qabuuf jechoota filatanii kunis hanqina biraa akka ta'e hima dargaggoon kun. Akka furmaataattis namoonni duula hiikaa jechoota kanarratti hirmaachuu isaaniin dura dandeettii afaanii isaanii mirkaneeffachuu qabu jedha. Namoonni hiikaa kanarratti yoo hirmaatan jalqaba sirriitti qubeessuu nan danda'a kan jedhu itti yaaduu qabu. Yoo hin dandeenye ta'e hiikuu dhiisuutu irra filatama. Yoo ofitti amanan qofaa karaa qulqullina qabuun hiikuu qabu jedha. Kanaan alattis jechoonni yookaan himni erga hiikameen booda bakka filannoo valideeshee yookaan mirkaneessuu jedhu irratti namoota hunda osoo hin taane namoonni muraasnii fi hayyoonni afaanii qofti yoo mirkaneessan filatamaa ta'a jechuunis dhaama. Ogeessaa ICT Abdiisaa Baancaas dogoggoroonni eeraman akka mul'atan himuun hiikaan kun karaa duulaatiin namootuma feesbuukii irra jiran dadammaqsuun kan hojjetamu malee hayyoota afaaniitiin qofa waan hin taaneef rakkoolee akkasii ni mudatu jedha. Hojiin hiikaa jechootaa kun fedhii fi hawwii afaan Oromoo afaan hojii Google ta'uu arguu irraati kan madde malee gama mootummaaf qooda fudhattootaatiin deeggarsi jiru laafaa ta'us ni hima Abdiisaan. Karaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin hiika jechootaaf afaan Oromoo afaan hojii Google keessaa tokko akka ta'uuf wanti hojjetamaa jiru jira jedhamee gaaffii gaafatamaniif daayirektarri qorannoof qo'annoo Oromoo obbo Dirribaa Tarrafaa odeeffannoo gahaa hin qabu jedhan. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Gama oduu biyya alaatiin Taalibaan yeroo jalqabaaf biyyoota lixaa waliin marii taasisuu fi miseensonni Taalibaan erga Afgaanistaanitti aangoo qabatanii as yeroo jalqabaaf qondaalota biyyoota lixaa waliin mari'achuu fi mariin kunis guyyoota 3 kan turu yoo ta'u mirgoota namoomaa fi rakkoolee namooma biyyattii keessatti jiru irratti xiyyeeffata jedhamee jira. Akka UN jedhutti lammiileen Afgaanistaan harki 95 nyaata gahaa hin qaban. Marii Taalibaan waliin taasifamu kana mormuun Awurooppaa biyyoota garaagaraa keessatti mormiin taasifamee jira. Gaafa dilbataa miseensonni Taalibaan rogeessota mirga namoomaa waliin wal arganillee mariin isaanii maal irratti akka xiyyeeffate wanti ifa bahe hin turre. Falmituun mirga dubartootaa tokko Jamiilaa Afgaaniin karaa Taalibaan fedhii gaarii jiraachuu ibsitee jirti. Egaa sochii isaanii akka jecha isaanii yoo ta'e ni ilaallas jettee jirti. Guyyaan wiixata har'aa guyyaa murteessaa Taalibaan qondaaltota biyyoota lixaa waliin marii taasistuudha. Gareen kun qarshii biliyoonaan lakkaa'amu kan baankii US keessa jiru argachuu akka danda'uuf ni gaafata. Afgaanistaan keessa hojii dhabdummaa fi gatiin nyaataa dabalaa kan jiru yoo ta'u gatiin qarshii biyyattii immoo hir'isaa jira. Baankonni hamma qarshii namni baankiidhaa baafatu daangessanii jiru. Mootummoonni gamtoomanii uummanni biyyattii harki 55 beela'uu danda'a jechuun akeekkachiisee jira. Qabeenya Afgaan baankii jiru akka gadhiisan gaafachaa jirra. Sababa siyaasaatiin lammiileen Afgaan kaan dhiibamuu hin qaban jechuun bakka bu'aan Taalibaan Shaaful Azam miidiyaa AFP'tti himee jira. Beelaa fi qorra hamaa nama fixaa jiru ilaalanii hawaasni addunyaa lammiilee Afgaanistaan deeggaruu malee waldhabdee siyaasaaf adabuu hin qaban jedhan. Bakka buutonni biyyoota lixaa mirgoota namoomaa fi mootummaa Taalibaan hundaa hirmaachise tahee irratti akka mari'atan eeggama. Taalibaan erga aangootti dhufee hojjettoonni dubartootaa mana akka ta'anitti himee jira. Manni barnootaa sadarkaa lammaffaas barattootaa fi barsiisota dhiiraa qofaa banaadha. Dubartoonni baay'ee dhimma kanarratti dubbachuu isaaniin Taalibaan yaaddoo isaanii irratti uumee jira. Gariin immoo achi buuteen isaanii hin beekamu jedhamus Taalibaan kana ni waakkata. Yeroo ammaa biyya addunyaa mootummaa Afgaanii fi beekamtii kennitee hin jirtu. Ministeerri Haajaa Alaa Noorwee Aniikee Haatfiid Taalibaan wajjin wal arguun beekamtii kennu yookaan seera qabeessa taasisuu miti jedhan. Ta'us qondaalota biyyattii dirqama haasofsiisuu qabna jedhanii jiru. Lammiileen Afgaanistaan marii biyyoota lixaa Taalibaan waliin taasisaa jiran irratti yaada hiramaa qabu. Kaan mariin kun barbaachisaadha yoo jedhu gariin immoo otoo gareen kun mirgoota namoomaa sarbaa jiru carraan kun laatamuu fi hin qabu jechaa jiru. Sanbata irraa biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti mormiin taasifamaa jira. Namni mormitti bahe tokko AFP'tti akka himetti lammiileen Afgaan miseensota maatii isaanii dhabanitti kolfuudha jedhanii jiru. US maatiin hojjettoota embaasii ishee Ukraine jiran akka achi bahan ajajje. Waajjirri Haajaa Alaa US maatii hojjettoota embaasii dabalatee lammiilee Ukraine jiran akka achi ba'uuf of qopheessan dhaame. Yaaddoo lolli dhalachuu mala jedhuun embaasii US Ukraine jiru keessaa kanneen hojiin akkaan barbaachisaa irratti hin bobbaane biyyattii akka bahan hayyama kennee jira. Waajjirri ibsa baaseen ajaja kana dabarsuu kan barbaachiseef Raashiyaan Ukraine irratti tarkaanfii waraanaa guddaa fudhachuuf karoorsitee jirti yaada jedhu ta'uun ibsee jira. Himannaan US fi michoota ishee kun dhagahamuu erga eegalee torbanota kan lakkoofsise yoo ta'u Raashiyaan gama isheen weerara raawwachuuf yaada akka hin qabne ibsitee jirti.
State Department US muddamni waan jiruuf qocollaan lammiilee US irra gahuu waan maluuf sababa jedhuun lammiileen ishee gara Ukrainii fi Raashiyaa akka hin imalles gorsee jira. Qondaalli waajjirichaa tokko AFP'tti yoo himu embaasiin isaanii banaa ta'e kan turu ta'us yeroo kamittuu weerarri mudachuu danda'a akeekkachiisa jedhu dhaamanii jiru. Weerarri sodaatamu jalqabee jennaan lammiilee US muddamaan achi baasuuf akka rakkatanis ibsanii jiru. Saatiiwwan 24 darban ta'in addaa mootummaa US ibsa kana akka baasu dirqisiisu dhalachuu baatus Ameerikaan bakka muddamni jirutti eeggannoowwan dursitee gootu keessaa akka tokkotti ilaalama jedhamee jira. Dubbiin Raashiyaan Ukraine weeraruuf qophaa'aa jirti jedhu gama warra lixaarraa dhagahamu kan eegale Raashiyaan loltoota ishee 100 ta'an gara daangaa Ukraine waliin qabdutti bobbaasuu hordofteeti. NATO'n sochii waraana kanaaf akeekkachiisa Awurooppaa keessatti waraanni haaraan dhalachuu mala jedhu akka kennu dirqisiisee jira. Sanbata xiqqaa darbees US loltoota michuu ishee Ukraine daangaarra jiraniif meeshaa waraanaa toonii 90 arjoomtee jirti. Ministeerri Haajaa Alaa US Antonio Blinken wanta pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin wixineeffatan hubachuu baatanis daangaa Ukraine irratti humna ittisaa jiru jabeessuuf gargaarsa akka godhan himanii jiru. Ukrainii fi Raashiyaan naannoo Donbaas jedhamu irratti dhimma lafaan wal qabatee wal eeggachaa jiru. Egaan daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture qophiilee shinii gaafa waliin turtii gaarii.